sun kana gano ba sai abdi zalo hasir da dimur ma fi fa mana no mari akhi chun ko sti de so jinjira da jichu komiti melu nama simbadderu melun bakka isheen jirtu osoo beektu agamaanutti nimin turte maaltu mame robsa miilaalaan bakka jirtu baddinaa jettee mas maal jalqabayyoo osoo beektuudha kanatti na dhoksite no firo anis amma siifan tanatti maayira inni anaaf meeraa gidduu ni qabne na dhagaa mucha hangara ashee keessa jiru kan gooti maali Mooni Sinan jechuun nama sin jaalannedha. Maaliif akka jireenya kee balleessaa jirtu naan galu? Amma waa'ee Sinaan waan tokko yaasuu barbaadan jiru. Sinan edda samma kan ta'aa turre utuu waliin galinaaf. Anaaf sii garuu yoomuma walii galla? Gaafa dhimma keenya keessa galuu dhiistee. Abdii kutatee tushin waan tokko goote maal akka ta'uu danda'u yaaddee faaroobi. Bareedduu ko kaffaltiin jaalala keetii abbaa manaa amanamaa ta'eesiif jiraachuu koodha. Anis boonaa ko haadha manaa amanamtuu ta'eesiif jiraadha. Dhimmi meelaadhaa furmaatan arganne ammayyuu maaf na gubdume bakka kootaa laalaame mee bakka kootaa yaadii arge maal godhuun maqaa meelaalaa natti ne maqaa seexan na dha'u. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaa. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Sinan. Ufteer baatanyattu maa qophaan nyaachiftati? Quufeen jiraan siin jedhee marbe kanaaf nyaachuun barbaanne beeki. Maal jechuudha gaa quufeen jiraan? Silaa turte erga galte. Moosuma laaqanaata mayonaa garaa keessa simban. Mana kana mau bayar siapa? Bayar mari. Beri sama sini. Yaron, akkam jirta mee? Jira kun argina. Akkamatti? Mafooyyooftee
Maal taatee bakka ture beektu miti harmee biraan ture bara. Kanaaf iyyuu harmee biraa aannan baadiyyaa dhufee akkas coluluqxee dhufte kababa. Akkamitti mee? Nagaa jirra waaqoon. Narrammoo sumatu fooyyee fakkaata beektu. Ana bidda keessan jira gooftaa koo maal fooyyee barbaadetti. Mee harmeen akkam ofiisaaniif? Harmeen baay'ee nagaa isaaniiti. Ani yeroon as fidee waa yaalchistu natti fakkaate ture beektaa asumatti illee waama dandeenyuun isaan bira dhaabannee gargaara yaadaa tureeti garuu achumatti akka isaan yaalaman murteessiti. Siin dhugaadha dureettiinis na bira ture. Dabalataanis hospitaalii mana keenya irraa fagoo waan hin taaneef baay'ee rakkanne. Atis immoo yeroodhaan bilbilaa waan turteef dhagana waan rakkoo qabu miti. Dhugaadha maal sitti fakkaate harmeen keechuun harmee kooxanii isaaniin harmee koo gaditti ilaalessi yaadee sun beeku garuu waaqayyoon haa galatu wanti guddaan immoo fayyuu isaaniiti. Dhugaadha isaaniiti. Dureenoo akkam fayyaa isheeti? Dureen nagaadha. Kan keessan garuu mana ajaa'iba yeroo nuyi asitti cidha yaannanneetu qophoomnu achuma tol fudhattanii maal akkasii. Osoo akkas ta'e raatee bareedaa ture. Garuu ana kamitti cidha koo si dhuska. Si jechuun addunyaa kanarraa obboleessa tokkicha hin qabu dabar. Cidha koo si dhus keessaa eeguutanii maxxame. Anis yeroo garuu waan hundaafuu cidha keenya bara dhuftu dabarsineerra bara dhuftu nyaachuun kennuuf. Akkami? Jirtaa? Sirraa bareedeera. Siif toleera beeksi. Hojiin akkam? Hojiin bareeda. Keetonu? Keetuun irra mana barumsaa jirti. Okay. Fidii koosiin jedheen tureyyuu? Yeroo biraa garuu iddoo kanan jaalladhe yaada hojii. Akkami iddoon isaa hin bareedami? Baay'ee jaalladhe iddoon isaa baay'ee bareeda. Anis dhugaadha obboleessan qabu siimaa nama nabdadhu siimaa yeroon maaliif akkas amma akkasiin dheeressuu maaliif barbaachise garuu maaf nagas dheeressitan? Siinaan yaala harmee irratti baasii guddaan baasee xiqqoo faayinaansii cidha keenyaaf yaadne achirratti haadha koo fayyisuu baay'ee isaa kaayyeffadhe irratti waan wanta taaniif bara dhuftu tajaajila barsuuf dirqamne sanaaf maal duree hojii mareenneetuma jechuudha. Kanaaf maatii sun nu deeggarta. Rakkinni tokko iyyuu hin jiru yeroo maal rakkoo qabaa. Waan humni keenya jiru dandeenyu ol bira dhaabanna dhugaa rakkoon qabu. Jabaadha homaa miti. Bakka kana jijjiirannu? Mana kana baay'een jaalladha garuu beektaa? Annu waan hundumaa waan ho'aa rakkoon qabu. Laakana yeroo bakka biraatti nyaata. Rakkoon qabu. Natti taphata. Tuffiidhamoo kan nu darbatee darbituuf? Maali ati naman darbatamne moo gaarota kee kana abdattee qoma kee dhiibuu barbaadde? Siina, na aarsitee akkan tarkaanfii sirratti fudhadhu gochaa jirta. Si nama dandeen tarkaanfannetu ana siinan irratti tarkaanfii fudhachuu danda'a? Dhaggeeffadhu. Kana booda qaawwaan hargadhe kamiin dhiiga si boosisuun barbaada. Aga dhiiga na boosisa. Sanuu afaan qabattee jalatti bu'ee. Ani kanan jedhu akkamitti of ilaalaa jireen eenyu ofiin jedheen sanuu immoo laphee isaa dhibeetoo dubbata gantuun kun
Isi boona. Yoon gatii san kaffalchiisu ta'e an firoon miti. Na dhageessu tasgabbaa. Aariidhaan waan ta'u hin jiru. Na dhaggeeffadhaa. Siinaan kaayyoo mataa isaa qaba. Tasgabbuufnee waan kanatti yaadu qaba. Of tasgabbeessaa. Sinuu darbatee darbaa. Kisna jalaa badde. Ani wajjin jalqabe iddoo biraatti sitti weeramtii moo? Kanaaf si dhabe kaa. Akkam hojiin garuu? Hojiin bareedduudha maal beelee hin jira. Beelofte? Obsi naqqaba. Akka dhiqadhee dhufanii. Tolis ni gadee. Sinan? Mooniko, sirraa bareedeera. Ati illee baay'ee bareedeera. Akkami jaalattee? Baay'ee jaaladheera baay'ee namatti tolaa. Kunoo akka namatti arganii waliin bashannanuun gaariidha jedhanii. Yeroo boqonnaa fi bashannanuun gaariidha. Biloo maaltu si naasise? Ana yoo teessumatti siin du'a siin cabaa boollan sii dhixachaa baate. Ani bineensa arsii yaadeen beekaa bile. Sinan maaliif na hordofta? Maal barbaadan irraa? Iyyee poolisii si qabsiisaatii amma deemu. Biloo waan asiin jedhu hin godhu kanaan firaawoliin hin jaallatamni. Iyyee nan jaalladha. Rasaasaan immoo mataa isaa diiga. Maal si godhe firoon? Biloo. Mooniko, maal jedhee akkasitti hin beeku. Maaltu jaalta Sinan? Biloo na dhaggeeffatu. Mana wajjin turteef baay'ee galatoomi. La akkana argite garuu nama tokko takka dubbatu. Tina? Ergan guyyaa sana baadiyyaa adda keetti biratti si argirraa jalqabee miira addaatu natti dhaga'ama. Erga lafa hojii keetti si argirraa eegalee immoo waa akkanni guyyaa waan makee yaada. Si argachuu kootiin miira gammachuun natti dhaga'ama. Kanaafidha yeroo kana hundumaa kanatti na gargaaraa turte. Lakki akkasii miti. Biloo, ani maal taate? Ooma? Oomaan taane naan jettaa fuulli kee jijjiiramee raan bareeddu. Lakki oomaan taane. Dhaqi dhiqadhu kottu. Dhiqadhee nan dhufa garuu natti himti. Dhaqi dhiqadhu kottu. Kanaan firaawoliin hin jaallatamni. Iyyee nan jaalladha. Rasaasaan immoo mataa isaa diiga. Maal si godhe firoon? Biloo. Taphadhaa. Rosa, dhimmaan siin jedhe sana akka duraa Maanni lamaan keessan al takkaatti gara bilbilaatti deebitan. Yeroo hunda akkas naan jetta. Maaliif jecha kana naan jetta? An deebii sirraa barbaadee miti barkana si gargaaraa ture. Ati naaf obboleessa koo dabala. Ana akka obboleessa kootitti baay'ee si jaalladha. Tole akka obboleessa keetti yaaduun kee gaariidha. Garuu immoo yeroo darbe naman jaalladhu hin qaba. Namoonni koo keessa jirutu jira. Jaalala kee baafadhu itti madhu jennaan immoo ishee dhabuu nan danda'uun baasee itti madhee naan jette. Gatii kanaafuu namoonni kee keessa jirtu sana barbaadeeti isheetti jaalala kee madhuuti ishee wajjiniin eegale. Ishee jechuun barmoonni. Ishee jechuun maal? Isheen si diddee waan tokko yeroo kun qabu walitti amanati. Ishee wajjin wal dabarsisee aansifadha. Waliin dhiphate waan hundumaa ifa baasii natti himi. Firoo maal inni kun? Bilisee maal gochaa jirti? Geemii akkamiiti kun? Boona,
mucaa sana nutti taphachaa jira. Maal jechuudha? Jarran maaltu waliin jira jechuudha? Tawli natti mi'am. Altaat. Omaan taanee maaliin ta'e? Biloo akkamitti omaan taanee naan jetta fuulli kee jijjiiramee jira? Lakki omaan taanee fidu. Tarii biloo erga jettee guyyaa biraan ittiin tagaru. Waadha naaf gal. Wanta nama siin jechuu barbaade kan yoon sitti mi'e akkanarraan fagaadha. Jechuun waanuma akkamiin natti nuuf deemaa artati. Onni koo an dhugaan si jaaladha. Onneen koo baay'ee si jaaladha. Yeroo dheeraaf jaalala kee of keessatti qabadheen jiraachaa ture. Siinana dubartii tokkoon beeku mooni. Ooliyaad. Baay'ee tokko dubartii. Waanuma tasumaayyuu wanta ta'uu hin dandeenyedha naaf. Moonis maaf hin taane an si jaallachuu hin danda'u. Ooliyaad an bar daa'ima abbaa manaa naqqa bakka mitti wanta gadi bu'aa akka kanaa yaaddaati. Sin jaaladhee bar. Aasaa waa hin baafne akkas qabu gonkumaayyuu hin barbaadu. Maaliif tasgabbaa'e? Na dhaggeeffadhaa tanaaf obboleessa kootiin bakka kanatti na waamte argamu na. Moonis. Kana booddee waa'ee jaalalaa akka tana dhukaasuuf barbaada. Mooni. Maaliif gowwomtus? Suuraa duraan ture isinitti erge ta'uu danda'a. Saniifuu tasgabboofnee waan hunda ilaaluu nu wayya. Boona, tasgabbaa'e. Osoo nubatiin waan biraan haaseen. Suuraa duraan jette uffata kana kaleessa waliin binne bilisee waliin. Wayyoo boona. Boona. Biliseen akkamitti natti taphatte? Maalaan ishii godhe? Onnee koo guutuun ishii jaalachuu malee maaliif? Maaliif? Boona. Siina. Anaaf si gidduutti waraanni dhaamuu hin dandeenye eegaluu deema. Mee akkamitti suuraa Siinaanii wajjin kaatan? Balleessaan kan kee akka ta'e hin beektu? Natti murteessin feenaan. Akka tasaa waan argeef baay'ee rifadhe. Sana gidduutti immoo suuraa na kaasa jedhee yaan. Sanuu galgala yeroo firoon natti agarsiisu. Bakka lixuu mallaa. Gattee biraan deemtuuti?
Nan iyyaa maal gochuun qabu? Sanuuma firoodhaan na doorsisa. Maal jechuudha? Akkamitti? Ati seeraan dhaabbattee na naasofsiistu taanaan obboleessa kee rasaasaa rukutamuu jedha. Quufaan kun laphee keessi argateetu sodaachisaa jira jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u inni firaawulee. Feenu. Anama kana rakkisaa jiru waa'ee boonaati. Boonaa yoo na dhiisee sabbaa kootiin lixamu. Homtuun uumamu sodaatinatti bilu. Himmati bilisee irraa qabdu maalidha? Maaliif maatii koo keessaan baatu? Maaf nan dhiistu? Bakka hojii koo obsa nan fixachiisi. maal abbaatu hojjechuu bakka hojii koo. Callee itti dhaabbadhu. Miilaalaan sababa keetiin biyyaa baatee jirti. Kan seef immoo obboleettii godha. Maaf hin dhiistu? Moo ati seexana qabda? Maaliif maatii koo keessaan baatu? Yama koona nama qaadha manaa koo waamin. Sitee garuu nan dhukaasa. Hammam akkan siif obsi sii galaan jiru. Gaafa namni si tuffatee si dhiisu ofirratti baruu dadhabdi. Dhaggeeffadhu. Siis iddoo hojii keessa mana jira walitti barbadeessee deemuu akka hin danda'u hin dagatin. Maalti uumamni feenu boonaaf bilbilan irraan kaasu. Dhugaatti fakkaatee baay'ee miidhameera. Bilukoo ati tasgabbaa'i. Ani boonaa nan dubbachiisa. Inni nama jarjaru miti. Beektaa miti maa? Ani dubbachiisa isa. Natti taphate Siinan. Siinan natti taphate. Ani Siinanii tuffattamaa Siinan. Kana booddee maatii kootti dhuftee jennaan obsa siif hin qaba. Bakka hojii koo dhuftee natti roorristaa gurbaa. Adda kee facaasee deema iddoo kana. Si ajjeesan ture sinniin sun ture. Neekas dhaabadhu. Dogoggortee kana booddee jireenya maatii koo keessa galtee jennaan anuu beeka. Sareena. Bona, bagana gamafti. Ingadda sinjeeqee deemuu kiyyaaf dhiifamu. Wantan ija kootiin arge baay'ee waan na aarseef. Amma immoo roobsaan waan hundumaa natti meera. Dubbiin akkumatti dhageessadha. Siinaan ta'ee jedhee dubbii nu barbaadaa jira. Balleessaan ni balleessaa jiru irratti waan irratti arganneef sana ariiti. Garuu dubbiin kun bubbuleera. Amma kaasuuf maaliif barbaachise? Akkanatti fakkaatutti boona. Miilaalaan gattee waan deemteef baay'ee jeeqameera. Baay'ee ofitti gaddeeras. Saniifidha firaa'ol irratti gadoo ba'uu kan barbaadeef. Yoo waan barbaade ta'e anaan fuulatti natti hin dhufu. Daa'imatti maaliif taphata? Amma siifan dhufaa jirti? Dhufaan jiran. Siifan immoo maal goote asi? Bona. Siif bilisee wanta walitti dhufu hin jiru. Garuu Miilaalaan eessa akka jirtu maalirra akka isheen geesse baruu danda'u nurra jiraata. Maalis haa ta'u maalis haadha warraan baay'een jaalladhu turte. Lubbuun akka isheen jiraattu hin barbaade. Yoo dandeenye immoo gargaaruu danda'uu hin qabna malee har'a rakkoon ishee irra ga'ee jedhee dhiisuun hin barbaadu. Amma dandeenya gargaaruu ni qabna. Dhimmi siif bilisee gidduu jiru immoo Siinaan dirqisiisee akka suuraa waliin ka'e kaameeraa nageenyaa hoteelaaf fannifame irraa argachuu dandeenya jirra. Roodulaachi.
Inni eenyu waan ta'eef biiluu dirqisiisee too qaba. Abbaatu uffatan saree jalatti dhaanu jedhu. Boona tasgabbaa'e. Biiluun argiteerti? Eeyyee kan arginaan tasgabboofte malee gidduu kan nyaata yoo afaan hin qabne. Boona bilisee hedduu barbaachifta. Garuu gurbaa saree san gatii isaa kaffaluuf hin qabu. Boona wanti hundumtuu of eeggannoof tasgabbiidhaan ta'uu qaba. Dhugaadha. Amma wanti hunduu naaf galee jira. Biilus dhiifama gaafachuu hin qabu. Dhugaa jette. Waan hunda tasgabbiidhaaf hubannoodhaan gochuu qabna. Kanaa achitti dogoggoroo jechuudha. Kallattii olii galuu qabna tole. Sifan. Nagum. Sif. Akam. Mustafa. Sifan. Waan hundumaaf iyyuu dhiifama. Jeequmsa maatii keessan keessatti ta'eef baay'een gadda. Natti dhaga'ameeras. Jeequmsa maatii keessan keessatti ta'eef jettee fir. Jeequmsa maatii keenya keessatti ta'eef sababiin tokko si dhabne. Siif. Tasgabbaa'e. Amma kanas dhufneef wal loluuf miti. Tole? Sifan. Roobsaan dhugaa isaati. Asitti kan dhufneef abalutu balleesseef miti. Tasgabboofne furmaata adeemu. Hundi keenya mari'annee gara furmaata adeemuu qaba. Sifan. Wal komachuuf hin qaqqabu. Amma garuu kanan si waameef akkam gooneetu mee ilaalaa arganna isa jedhu irratti akka mari'annuufi. Akkam goonee mee ilaalaa arganna jechuuf tarkaanfii tokko tarkaanfatteetta firaa oolati. Erga mee ilaalaan manaa baate mee maal goote ati? Atis tasgabbaa'ii naan jette eenyu na gaafate anaan? Sifan. Waan an callisee taa'e sitti fakkaata? Nama argeera jedhu nagarre. Adaadaa biraallee akkas hin qabdan roobsan irraan dhage. Osoo dursitanii natti himtanii jiraatanii silaa yoo nama natti deebiteetti. Bakka ishiin jirtu eekka beektanii maaliif calliftarre? Amma nama wayiitirree ta'u itti ergine maaliif gara mana ishiitti hin deebise? Boona. Achis badde jedhanii dhageenya mooti. Maal jechuudha? Eessatti badde? Karamitti badde? Sana miti kan bitaa nutti galeenaan as caljennee ta'aa jiru. Firaaw. Sanas ta'e kana sababiin itti mee ilaalaan manaa baatee jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu ishee nuti hin beekne siifi siinaan. Isin garuu maal gochaa jirtu hundi keessanuu mana keessanitti galtanii jireenya keessan jiraachaa jirtu. Ani garuu guyyaa guyyaatti yaaddoon na ajjeesuuf jedha. Baadiyyaa sana deemnee kallattii danda'amaa ta'een mee ilaalaa argachuu danda'u nurra jiraata. Kanammoo namni tokko iyyuu baruu hin jiraatu. Akkasin na gargaartan immoo abdii guddaan sirraa qaba. Odeeffannoon qabu jarri diina walitti taateera. Namni tokkichi of eeggannoodhaan sochoona bara. Maal taate anaa bara dabalaadha. Tole. Atis dureenis mana harmeen nama hundumaa inni hubatu jechuudhaanaan akkamitti na hubattan yeroo. Maaltu obboleessu nagaa miti ilaallachaa deemtu? Maali? Ilaallachaa deemtani? Sammuun keessan sirrii miti moo? Moonet, ansi dhabuun barbaadu. Please akkasittiin na hubadhu. Miillana kennan waan tokko haa taatu. Kan koof kan keessa dhumaati. Maal? Meelu, faraa ulfaan dhufaa jirti.